jirtan hordoftoota keenya waa'ee du'a Qananii Addunyaa fi kaadhimaa ishee kan ta'ee fi ajjecha isheetiin kan shakkame artist Andu'aalem Gosaa haala itti jiruun waan simbiraan geenyu qabna hanga dhumaatti nu hordofaa. Du'a kaadhimaa isaa shamarree Qananii Addunyaatiin shakkamee to'annoo seeraa jala kan oole artist Andu'aalem Gosaa mana hidhaatii hiikameera. Kaadhimaa artist Andu'aalem Gosaa kan taate shamarree Qananii Addunyaa bitootessa lama bara 2017 lakkoofsa Itoophiyaatti mana jireenya isaanii magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuuraa naannoo Sanshaayii jedhamutti argamu darbii shanaffaa irraa kufuun addunyaa kana irraa du'aan darbite. Osoo guyyaa dhaloota ishee kabajachuuf jirtuu fi sirna gaa'ela ishee raawwachuuf jirtu sababa hin beekamne mana jireenya isaanii darbii shanaffaa irraa kufuun lubbuun ishee darbe. Qorannoo reeffaa hospitaala Minilikitti erga taasifameen booda reeffi gara mana jireenya maatii ishee magaalaa Sulultaa fudhatamuun achi ture sirni awwaalcha ishee magaalaa Finfinnee Bataskaana Kaatederaala Qulqulluu Sillaaseetti raawwate. Haalli du'aatii Qananii uummataa fi maatii ishee biratti gaaffii garaagaraa kaase. Kanumaan wal qabatee fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa biratti illee gaaffii garaagaraatu ka'aa ture. Keessattuu saatiin isheen darbii irraa kuftee fi haalli isheen itti kuftee uummanni fi maatiin ishee shakkiin akka guutaman taasise. Shakkii kanaan wal qabatee kaadhimaa ishee kan ta'e artist Andu'aalem Gosaa shakkamaa tokkoffaa ta'uun qorannoof gara buufata poolisiitti fudhatamuutu himame. Taatee kanaan booda namoonni gaddaa fi komii miidiyaa hawaasaa gubbaatti bal'inaan katabuu jalqabanii. Du'a kaadhimaa isaan shakkamee to'annoo seeraa jala kan oole Andu'aalem sirna awwaalcha ishee poolisiin ajjabamee irratti argame. Erga sirna awwaalcha ishee kana irratti argamees mana hidhaatti deebi'e. Manni murtii miidiyaalee waa'ee du'a Qananiitiin wal qabatee daddachiisanii akka hin gabaasne dhorke. Deddeebii beellama mana murtii keessattis poolisiin yeroo garaagaraatti ragaalee sassaabachuu fi qulqulleeffachuuf beellama gaafachaa kan ture yoo ta'u, abukaattoon Andu'aalem immoo beellamni hagana baay'atu hin barbaachisu jechuun mormaa turuun ni yaadatama. Haa ta'uutii poolisiinis ragaawwan sassaabbatee kan qulqulleeffatee manni murtii jalqaba ramaddii araadaa artist Andu'aalem Gosaa mana hidhaatii guyyaa kaleessaa waxabajjii 3 bara 2017 lakkoofsa Itoophiyaatti bilisaan hiikameera. Galma kootisi na jalaa fagaate hawwii garaa kootis hawwii taate taafte. Odeeffannoowwan dabalataa kanneen biroo argachuuf fuula miidiyaa keenya sabiskiraayib, laayik, sheer gochuun dagatiin dhaamsa keenya horaa bulaa deebanaa.